ከዳናይት ጋር ደግሞ አንድ ሚስጥር አለ ምናልባት ዳናይት እኔ ማላቅ መስሎሽ ሊሆን ይችላል ግን እኔ ዝም ያልኩት ያኔ ዞሮ ቤተሰብ ነን እንደገና ደግሞ የድሮ ታሪክ ከኔ በፊት ለተፈጠረ ነገር አይመለከተኝም ብዬ ነው ዝም ያልኩት ግን እኔ እህቷ ለሷኔት እንደማስብ በዚህ ቪዲዮ እንድታይልኝ እፈልጋለሁ ብቻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجتو تبرتو تكيا جرت بكذا جرت النجين جرات نزل ميشان $1 لما بيتامو كوسميا الرجال تكفافي بيتي جري غرا كيسن شكل رومو مستر اكجمو ريف دغو كوتي سيوت تشنجي ስለዚህ ስለማን ነው ማን ነበር ስሙ ራሱ ጠፋብኝ ስለ ዳናይት ተሰራ እኔ መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ ሲለቁ ስትለቅ ቻናል ስለከፈተች ቻናሏ ላይ ለቀቀች ዝም ማለት በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ስንት ጊዜ እንስራ ስላት እንዲብላኝ ከሰይድ ጋር ጀመረች ዝም ማለት ኦኬ ሱመያት እነኒ ቤታ ወሁንዳኒ ቤታ ዝም እንደቲ ነይ ወደ ቤትሽን ተመለሽ እኔ ከት ደቢ እሲልን ተስላ በከብራለ ጅርቱ ተይሲያለ ላሉ ዲምቱ ታማቺፉ isani yetelle irrabuti yo hinafte yo duguman arte gara mana kayti debi ittabachuudha dhiisi male isin haga fete waan fete dura yo qabatte video saydo wajjin maruudha miti youtube gize fete egalti ka youtube egaluudha miti isin inuma uniqam waahid dugote fiyu namni lafa qee mana kireeffate waan ji'a sadii namarraa kafalee meeshaa $1 meeqaan bitee kootu itti naagalii innu meeshaa san erga fudhate mana sanis erga fudhate jaalalanarraani fudhata osoo hin jedhin irreeguun kun jechuudha yoo dhugumaanuu jaalalas taate yoo dhugumaan yoo jedhe yoo dhugumaanuu jaalalas taate tastaahil albint dhala akkanaas tama barbaadatanii bakka isiin jirtutti ruhii isii dhaban jechuudha mushta meeshaa manaa guutuu xururgootee irratti ammoo deebitee balleessaa ufiyoo inni walumaa galatti Sumayyaan balleessaa qabdii fi Sayidoon balleessaa qabu osoo hin ta'in jechuudha ያለበት የሚያድርብኝ ሰው አላወራም ዳናይት ብዙ ጊዜ ስታወራ ልክ እንደ አይፎኑ ነበር አንጠልጥለው ስለምትሰጠኝ ማለት ነው ዝም ነው ማለት ሁሌ በሬዳ ህክራ በሬዳ አንቺ ለሰይድ አስበሽ አይደለም እኮ Sumayyaa ያሁን ማለት ነው አከሲን ማፍንዱ ቀቡላ ሙጫንኩ ትራንስፖርት ባሴ ሀበሻ ለቀේ biyyatti bi'a mushate haadha ijoolleeti sirriidha garuu ijoollee lama baattee intarti durbaata kan talti shamaraata ka yoo olii gaddeemtu rakkinoo yoo akka tasaa isii mudatee jidduu kana ijoolleen hin miidhaminiidhaaf olii gaddeema malee akkati jagna taate ni beeka sa ijoolleen garuu ammoo aguma feete illee taatotti dubartiidha osoo namni tokko hattummaan takka qabdee si hatte shantaas seente kiis seente osoo daa'ima takka si jalaa dhoysanii jechuudhaaf inni illee akkanatti olii gaddi raataa malee akka ticimtuu taatelle wallaaleetii bitee jechuudha meeshaa bittee gurfatannoon bittee mana kireessitee kootu raahissi ammaaf yoo Sumayyaan deebite nagaan Sumayyaa barbaanne si deebifna yoo isin deebuu baattellee yoo isin deebuu baatten jenne isin inumaayyuu anatu itti bahe yoo isin deebuu baatten jenne yoo Sumayyaa barbaanne bakka isin jirtu baafne siif deebifnaa jette osoo hattaa niyyaa wayituu qabaattee jechuudha dhugaa beenaan osoo hattaa niyyaayyuu qabaattee haa qabaattus tastaahil albint yaani dhalaan yeroo ammaatitti keessaafuu dhalaan asit dhalatte dahaba bitaa maal bitaa warqii gurraa bitaa haffaadhaan guddadhe qalamaa fi daftara warri gizee dirqeenarraa itti bitullee itti herreegan teennoo qoo teenna biyya dhalatte daftarallee numa bitaniif qalamas numa bitaniif garuu itti herreegani taasii osoo akkasitti warra akkas itti herreega guddisee barumsa yuunivarsiitii barattuu jaami'aa mallaqaan barsiisan ta'uufii dhiiftee akkasitti itti bittee yoo Sa'idotti heerumtee itti diqqaatee akkasiisan tasilaatta ruhii dhabaniif walumaa galaan ruhii dhabaniif ta meeshaa mana gurgurtee deemtuu miti dhugaa beenaa waan feetellee ta'e haga feetellee aare ta meeshaa mana gurgurtee deemturraa dhaanama Sumayyaa fi miti jechuudha jeebii kanaa dubbii kanaallee wanni deebisaa fiiru dhugaa beenaan jechuudha waan hundaa quba qaba namni waan hundaa quba qabu ana durarraayyuu jechuudha Sumayyaan deebii kana kilmaa tanallee mataa ofiitii fi sammuu ofiitiin kaateen deebifne intala bira ta'etu santuu waan hunda kana ol kaatee lolii bakakkaa buusii asii maal ta'e akkasiin Sayidoo biraan dhaabanne hamilee cabsi maal ta'e jedhaan jechuudha
Tamaam isiin YouTube banadha maal jettee dhufte viidiyoo tokko qofa banattee irra gadhiifte Sumayyaa asii baamnaan viidiyoo fi YouTube illee wal bakka abdee guutte. YouTube irra dalagaati ol baarti. Fikraan tun fikraa Sumayyaati miti. Yaanchi ሀሳብ አይደለም ሱመያዬ ይሄ fikraa እኔ አውቃለሁ ማን እንደሆነ ግን እንደዚህ አይደለም ሰው ማሁን ማለት ነው እንደዚህ አይደለም ሱመያዬ ይቅርታ ጋር ስለዚህ ራሱ ወዶ ፈቅዶ ራሱን ገባለሁ ብሎ በግድ የገባ ሰው ካልሆነ በስተቀር በእኔ በኩል ማንም እንዲገባ ከማንም ጋር መቃየም አልፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ እኔና ሰይድ ራሳችን እንደ ተጋባ ነው መጀመሪያ ቤተሰብ አይደለም ይዳር ስለዚህ በሰው ሀገር ነው ተገናኝተን የተጋባ ነው። አሁንም ደግሞ ይሄን ሰይድም ሲዶ ሲያገባ ደግሞ በራሱ ጊዜ ነው ያገባው። ስለዚህ ይሄን ነገር ይሄን ቤተሰብ ሳይገባ የሰይድም ቤተሰብ ሳይገባ በሁለቱ ማል መቃየም ሳይኖር ራሴ ነገሩን እፈታለሁ ይተው ዳናይት ለምንድን ነው እኔ ማላወራት ስታወራ አሳልፋ እንደምትሰጠኝ ስለማቅ አላወራዋትም። እኔ አሳልፈ ይሰጡኛል ብዬ ጥርጣሬ ያለብኝ ሰው ጥርጣሬ ያለበት yeroo tokko rabbi waan tokko nama fakkeessa laal miilli mataa fakkaatee mataan miila fakkaatee nama dhufa gisee tokko jechuudha. Mucayyoon bultii tee diigaa kootu Sumayyaa ati silaa Sa'idiin hin maltu ka Sa'id jala taa'uun hin maltu biyya keetti deebi'uu qabda jettuun galata argatteet isiin ammoo Sa'idii walitti deebi'uu malta Sa'idiin malee siif hin jiru namni isi walirraa bareeddan waliin bultiitti hedduu ijaaratan rakkinarraa waliin kaatanii bakka bal'innaatitti bakka namni isinitti hawweettanii Sumayyaa teennaa jettuun miila taate. Namni immoo yeroo ammaa kana namarraa galatallee namarraan eeganii haa ta'u garuu ammoo Sumayyaan kana hundaan qabdu Sumayyaan ammoo mataa ofii keessaa kaaftee kana hin jenne kanaaf ammoo deebii kana deebise Sumayyaan ofiitti yaaddee jettee isi illee narrabsitu. Anama Sumayyaa irraallee goruu Sa'iid irraallee goruu isii tanarraa irra goruu hin taane isiin ammoo miskiinummaa isiitiif dhugaa feenaa jechuudha. Dhugaa feenaan miskiinummaa isiitiif mucayyoon akkuma argitan kana bashaashumooyitii kolfituu taphattuu maalii jiluu namaa keessan galtu. Nama barumsaan illee kute nama sammuun illee kute mucayyoon jechuudha. Akka ijoollee asit dhalattee tanniinii miti jechuudha magalaanii. Nama waa hedduuf duratti eeggatu. Kana hundaa dhiiftee calliftee namni hundi haadhaa fi abbaallee asii ka qabdu warraan mari'attee meeshaa waan akkana godheefi isii san haadha ijoollee isa yoo asit deebisoo inni ammoo boruu fuudha fakkeenyaaf tabiraallee fuudha Sa'idoon fakkeenyaaf gadi hin taa'u nabbeeka Sa'idoon nabbeeka namni narra beeku hin jiru. Dhalaan ni barbaadani suufa durbummaa qabdii dhiisii ni suufa walumaa galaan inni dhala garuu ammoo Sumayyaan ta'awwalaatii kanaaf ammoo bakkatti ati qabdu namni hundi hin qabu Sumayyaa teenna yaanchi bootaa maanim seet mayaza chilema fete yoo dhufe ayyu saataatu daanaayiti saataatu abbaan fete bakkattiin kee Sa'iidoo qofaa miti numa hundaafuu mataa gubbarraa Sa'iidoolleen guyyaa tokko waan si balleesse makiinaa bitee fi sarpiraayizii godhaaf jedhee telefoona bitee fi telefoonni sunuu kunoo isii harkaraalee gurgurattee amaanaa qabdee jabeessitee gaafa abbaan amaanaa dhufe itti kennite silaa jalaa baddee dhokatteellee Sumayyaa kennellee yoo jette atuu wajjin itti taphataa harta fudhattee kutte Sumayyaa yoo jettellee akkanuma jidduu kanatti Sumayyaa sobamoosis sobee jidduu telefoonni ni badde dhugaa feenaan jechuudha. Laakiin ammoo shayxaan illee waa hedduu nama daddarbaa hojiin isaallee waan kanaaf ammoo silaa nama kayrii dalagate nama kayrii namaa dalage tokko galatu miifaa jedhanii malee akkana ዙራት የምትገናኙ ሰው ጋር ደግሞ ባጭሩ ዝም ብላችሁ ምንም ሳትቀያየሙ መራራቁ ነው የሚሻለው ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ጋር ሽማግሌ የላከች ሰው የላከች ሰይድ ማያውቃቸውን ሁላ ቁጥር እየሰጠች መስጠቱ ከነከሌ ጋር እንደዚህ ጠይቅ እያለች መስጠቷ ሽማግሌ አስላከች። እኔ ከነሱ ጋር እንደምንም ብዬ እንትን አልኩኝ ፈተው እንዴ ከቤተሰቦቼ ጋር ጭራሽ ታራርቅኛለሽ እንጂ እኮ አታገናኝ። ምክንያቱም እኔ ስለ ሰይድ የሚያወራኝን ሰው ሁላ እየራኩኝ ነው ማለት ነው እንዳላስቀይማቸው ወይ ደግሞ እነሱ ገብተው
ያልሆነ ነገር ነገ እንዲያላችሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ ነው ብቻ ተረድታችሁኛል አይደል? ለቤተሰብ ጸብ ማድረግ አልፈለኩም። እኔና የሰይድ ጉዳይ ብቻ ነው በቃ የባልና የሚስት ጸብ ነው ብለው እንዲተው ነው ፈልገው። እኔም ለቤተሰቦች የተረዱኝ ተረድተው የባልና የሚስት ጸብ አትግቡ፣ እኛ ነገር እንታረቃለን፣ ችግር የለውም ብዬ ያስረዳዋል። ስሪ አሽና ከጃርሳፍ ጃርቴ ተኑ ጅዱን ጋሊና ገሩ አሞ ዲቆ ሀመለቀ ፊቱ ሀበሻ ጊዜ ሸን ኢጃ ደቡ ጅቡቲ ታደቡ ሀፍንዱቆ ቡሌ ዋንቃቡ ፊቱ ኢሳ ቆፈ ጀቴ ሲም በዲታ ከን ቀብደቹ ዱጋ ፌናን ጀቹላ ሱመያን ጀቴ ማሌ ከና namjechisiisu jira namni jechisiisu nammoo taasbaatee ani jaannaan inni sochiin dhaabadha zarrab jettee malee jechuudha namni biraa bakka hedduu jiran beekan namni biraa ka isii tana akka obboleettiitti akka dhalaate as baate malee isiin jechuudha namni biraa ammoo ka akka ajaa'ibaatitti waan hunda akkasumayyaan garaa murattu godhu ni jira baay'ee jira isima sawwajjiin warruma karaa kanatti tolchee fi makiinaan fuudhee bakka hedduu dhoysuusantu jira fira bira ta'etti malee haati ijoollee lamaatii fi micaawwan takkattiin sun olii gad deebiin taphattu jechuudha nama akka Sa'iidoo kanatti walumaa galaanii micaawwan balleessaa wayiituun qabdu yoo warri jidduu galee dubbiin tuni dhumtii beekti ta'i jidduu Sumayyaa ta'etti achi duubaa achi dhiibdu sun jechuudha amma yoo tana duubaa qabaarti ilaal duuba kursii irra Sumayyaan ta'etti yoo tana duubaa dhiibti yoo isiin waa dagatte cinaa akkana gooti ni beekaan jecha ni beekaan suut amma kaameraa keettee fi ay darbee kaameraa as baase Sumayyaan akkuma kaameraa keessa seenteen haasaa eegalte yoo isiin dhaabuuf taate kana haasofti yoo waan dhuftee fixattee jiraatuma itti oofani kanammoo walumaa galaan nama akkana godhu jira micayyoo san qofallee miti micayyoo nammoo dhugaa feenaan akka dhalaatitti akka dhalaa taatee dhuftee si qarqaara waa hunda itteeni waliin deemti malee jechuudha salaam isi qofa miti amma immoo dubbiin dhuftee wacayyootii fi warri walumaa gala warri Sumayyaa as baanaan dubbiin tun dhumuu geettee akkam taanaa jedhanii akkumataan dhukkubeetti banaaduun habbaa takka itti kennaneennan sammuu yooma san dalagee arriif micayyoon tun Sa'iidoo heerumuu deemtennee wadda baafnoo Sumayyaa qum jaarsa kee fudhattee micayyoon amma dafi kaameraa kaadho jedhanii akkasuma kaatee isiillee miskiina akkuma geessitee kaateen micayyo akkuma viidiyoo kana geessitee kaateen jechuudha oluma baatee osoo waan takko hin jedhin arrabaa fi maaliin eegalte walumaa galaan kuni hundi dogonkora warri ammoo anisi Sumayyaa qofaaf illee hin jenne micayyoo saniif illee hin jenne san dhiisee biyyuu deebisuu fi maal san wanni naqalchuu hin jiru jechuudha bultii namaa haga diigde maal taate baay'ee afaan oromoo nagaumaan illee baay'ee taasisa baay'ee kadhadhee baay'ee gaafadhee illee loowusamaati jidduu bultii namaa keessan galiin illee baay'ee jedheeni galtee Sa'iidoo yaman keessaa baaftee ilal abadi baaftee mana isaatii baaftee walumaa galaan amma ammoo bakka kana jira guyyaa 2 moo 3 dura as jira amma bakka kana jiraan beekamu jechuudha raatessitee akka nama fayyaa hin qabne zuuraa hirkaa wannan shakke dhugaa beenaan jechuudha Sa'iidoo an beeku sun haga ilmaaniifillee haga fedhe hubatu jechuudha haga fedhe ilmaaniifillee waa godhu waa itti godhinnu shakkaan waan itti godha wayii jiraatinnu akka lamuu dhalaa ol jedhee laalle godhinnu akka ammoo isima jala osoo zuuru ilaa yoomal qiyaamatti hayyuullee ammini sodaadhaafan yeroo muraasa booda kilooriksii illee itti kenne eegale kunoo bismillah kilooriksii baaqii summii qofaafe waa itti godhinnu jedhee sodaadhaan Sumayyaan waa itti gootii miti dhugaa feenaan Sumayyaa miti waa itti gootii miti Sumayyaan shu'aan ammallee waan isa dhamaasoo itti godhinnu ijoollee qofaafillee dhugaa feenaan ijoolleen sunillee akkana kabajamtee akkana jiraatti Sumayyaa bira jechuudha warri sunillee ijoollee sanillee yoo akkam godhe yookaan abbaa keessanuu waa akka abbaayyuun qabdu ijoolleen jedhee guddisa malee nama guddisan garuu ammoo akka inni of hin beekne yoo godhanoo garuu ammoo namni bultii namaa diiguu abbaa makamuu
boru gara mala sunnatallah wa rasuli jedhee qaba isinirra alayya amma ittiin akiraa haga ila haqqisiisanii akkana qubatti naqanii haqqisaan jirtu wanni nyaatte siisifaa jira waaqa jedhaniin takka ga'uu jiran jechuudha dhugaadhaan jechuudha haqqisi waa nyaata hartaami funduqa seentee waa nyaatte haqqisi leesh haqqi beelaan hin duune waaqa jedhaniin takka tun abbama feete yoo sumayyaalle itti fakkaatti yaa jamaa haga namara namatti hin fakkaattu haga namara namatti hin fakkaattu namni hoggaa 9 hoggaa 10 hoggaa meeqa waliin dabarsee akkana waliin godhu ነገር ቤተሰብ ጋር ዝምድና ነው ለኔ ነው አንቺ ለሰይድ ነው ዝምድናሽ ምን እንዴት ነሽ ደግሞ ትላለች ለሰይድ ብቻ ደግሞ ስቶሬጅ ሰይድ በጣም ነው የሚያስተዋውቅብሽ አገረሸብሽ ወይኔ እኮ ግማሹ ነው ሬዲዮስ ሊሆን ይችላል የሰማሁትን ያላቅልሽም ዞሮ ግን ላ ባይኔ ትዱሉ አንተ ሰብስክራይብ ጉያ ለመድሮ ጎዳኒ ረዴፋቸው ይችላል ወላ ዱጉማን ሰብስክራይብ ጎዳኒ ፊ አኩን ሰውያም ቪዲዮ ከነገድራ ክፍተን irradeeffachuu jiran namni hundi jechuudha garuu micayyoo nammoo nama akkasiitillee miti nama waan akkasii dalagullee miti nama dalagillee miti osoo dalayde ammoo itti xiqqaate akka nama isaa fuudhaaruutitti miliyoonaan nama fuudha yamanii fakkeenya miliyoonaan fuudha yamanii miliyoona yamanii riyaala yamanii doolaara 2,000 jechuu miliyoonni isiin ammoo mana kiraa ji'a 3 dura kabaltee meeshaa doolaara meeqaatiin bittee si fuudha osoo hin jedhiniin si jaaladha osoo hin jedhiniin yoo hatta mustaqbalattu mucaan kunnaa ta'aa jettee laallatte silaa isiinuu laalle micayyoon taruhii dhabaniif garuu ammoo sayidoolleen hin laalle akka laalus hin jiru daannoo waatu itti godhameera amma reef addanaa ba'u jirti hayyuunillee araaramne wanni jetteef sumayyaan akka inni kilooriksii dhugi jedheen argite akka ammoo jidduu kanatti waatu jira waatoo jala waatu jira hayyuunillee lafa qaatee araaramin jenneen yookaan warrummaa nama ijoollee jala deddeemsan huntuu waan akka inni sumayyaan laalle ayyuun laallellee ayyuu tana sirraa lafa qaqqabna tana sirraa lafa qaqqabna tama wiciitii kenna beektu kana irraa akka gooti godhi jedhaniin garuu ammoo sayidoollee walumaa galaatillee sinundi keessanuu jechuudha walumaa galaanii sumayyaalleen sayidoolleen maal isii fuudhuun deemu tana fuudhuuf hin deemu ittuun iyyatee garaa keessaan qabu osoo garaa keessaa qabaate ammoo mana isiin farrashiteef sangalaa hundaafuu manuma sanuu tole jedhee irraan fuudhan kanaaf ammoo walumaa galaanii isirraafillee isiifillee jedheetii miti micayyoo miskiina tanaafillee nama silaa shukran jedhanii nama an silaa obboleettii teetii akka ati viidiyoo irra na laaltu akka ati nagala toonfattu akka ati mana keetitti yeroo muraasa deebitu abdii qaba jettee wanni taatu wanni nu gizee baay'ee ji'a 8 itti yaannee jara addaan baafne guyyama 2 micayyoon sa'aatii 8 keessa adda nu jalaa baasaa artii jedhaniituma kuttaa jahimiyyaa kuttaan jarri keetoo ilaahii irraa dhufte malee ni hiikkattu malee ni beekaan akkas jarri nama walitti hin deebinillee ni beeka sumayyaa fi sa'idoon maalii fi guyyuu wama addaa dhagaanillee fakkeenya dhima dhagaa sammuu ani nima dhagaa sumayyaa irraallee wama dhagaa sa'idoon irraallee afaaninuu wama dhagaa sa'idoon akka dhadhamaaru guyyuu wama harka akka nama aarifa kunoo waa bebbeekuu ta'aatuma Itoophiyaa dhaqaa funduqa bulaa maal ta'a kuni waatu jira walumaa galaanii intiqaama jiranii qabii ati uf dhaqqabi sumayyaa teenna inni nama bira wanni kunillee yookaan yeroo muraasa booda nama irraa waan kana quraanaan itti qara'ee irraa balleessu jira yeroo san ammoo ati akkanuma haftaa qilleensumarratti ijoolleen teellee yeroo muraasa booda yookaan ni fudhata abbaan haqaa ni irra ni haana waan kana abbaan haqaa irra ni haana abbaan feetaa gafeette jidduu haa dhaabatu namni umrii guutuu isin adda baasuuf kennu hin jiru yeroo muraasa booda dubbii tana yookaan ni dagatan warrummaan isin adda baasu kunu ni dagatan yeroo kanaaf ammoo ijoollee ofii nima fudhatanii gaafa guddatellee viidiyoo kana muluu ni ilaalti ijoolleen isaallee atta osoo akkanatti guddatte akka inni garanatti cinqamee isin barbaadataa ture
Kanaaf ammoo waan feete jettanii addaan deebisuu hin dandeettan. Kanaaf ammoo ufumaaf dhaqqabe Sumayyaa ta'e namicha yoo hin baalleen komatiin silaa galatoonfachuu ka qabdu. Ilaali warri ammoo Sumayyaa wajjin dhaabbatanii irra deebi'aa alaala. Micha yoo miskiina uummata akka balleessaa kan qabdu. Kanaaf ammoo isinitti illee dhiyeesse kabajamtoota hordoftoota kennaa qophii kan xumuraa warra lujjuun turtan galatoomaa horaa bulaa. Dhugumaan ammoo micha yoo akka garaatti ni yaatetti namni hundi yoo koomentiin jala duulanii subscribe isiirraa irraa deeffatanii keessaan dhufanii arrabaan mucuu godhan micha yoo jechuudha. Dikko waan nama qaanfachiisu micha yoo wanta kun goone insaaniyyummaa baaba insaaniyyummaatiin qarqaaru jetteen iyyatti mallaqa ofiitiin kan namni kuma takkanaa kennee jedhe. Kuma takka namni namaa kennuun itti guddattu isiin meeshaa meeqa baaftee bituudhaaf yaalu jechuun bitte jechuudha. San gochuu jechuun ammoo walumaa galaan baaba insaaniyyummaa keessa micha yoo ammoo gowwaallee miti barumsaanillee eenyu oliiti. Warra yuunivarsiitii dhuunfatti mallaqa meeqa ofirraa kafalaa doolaara meeqa ofirraa kafalaa baratu. Ammallee si haa dabalu beekumsarraan haa dabaluu fi walumaa galaan isinitti illee dheeresse kabajamtoota hordoftoota kiyya qophii kan xumuraa warra wajjin turtanis galatoomaa warri aartanis ana waan dhugaa malee waan biraan dubbanne namni ammoo dhugaa an dubbadhe tanarra natti aartan dhiifame isin gaafadhu garuu ammoo warri Mustafaan balleessinee jettanis walumaa galaan isinitti dheeresse illee kabajamtoota galatoomaa horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.